تيميا سيد جيجيس إرد الدبيس التيماجرا مالي سيد كما تشودان نمبسني عندي يوم فيت أول ولين مريتني أجمعتي قداي كيسن في التنين جيجيسيتو منابع إيربورتي رت ديبستا إيربورتي رت أكرت مورمك أب ديبستا مال جيتشولكم مال جيتشولا نولي نجا أرجعني دستي بسلام دنيا عرفتنا وبك سلام أوف أي الكوزل إرجع برايو كباتي برجع كنبيك إرجع ما برايو كباتي يجولا إرجع ما برايو كباتي أنا برينجا ليلة تلكو خالش درس بتالو ليلة تلكو أنتي جمو قرم ميلا يوبي زم ملت هلا أكنوان تبتلا أنت وبي ما أنت هاتي كوي أبدين ديفستو يصير إيشان جيجستو جيجستيسي غرمانيشي ديفستو أنا بيبي لتنقري فلدقة شو أنا مستر كلام على منامل إني نيتلا بس كيف قاعد يزور بلوش أنا قاعد هذا وانت هزفتني وجراتي هسا اسنجل آدم هسا اسنجل آدم نغني ترى ليه متنغاغروت ካለ ተነጋገሩ በቃ ሂድ ሰይድ ቻው ነንቺ ሞዴሬተሽ ብለ መቀበል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ምን መጀመሪያ አውርተው ተነጋግረው አይደል ከቤት እዛ ኤርፖርት ድረስ የመጡት ምንድነው የሚነጋገሩት ነገር ያለው ወቢ ምን ሆነ ነው ማንታቴ ቆያት ማሎሊ እንዱበተናጭ ትፍጠኒ ገራ ኤርፖርት ይገናኒ እንጌጌሲቱ ፍራ ማንጌቹላ እንጌጌሲቱ ፍራ ካሴ ዱቢን ገራ ብራ ደማ ጅርቲ ዱቢን ገራ ብራ ጅዲዳን ዴቪስቲ አከነት ዱቢ አከነት ገራ ብራ ዴምስ ሁማ ዴምስ ቤክ ወቢንሞ ማል ኤርገወይ ቀብዳት إشي وجين والمرأتني كهم بستيفكانا وانت هفجرا يونا تمكاكراچو አስቀሩ የተባለ ነው የሚመስለው ተነጋግራችሁ አስቀሩ ምንድነው የቀረው ጎልጉያ ወጣለው ሚስጥር ካለ ደርስበታለሁ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ቶሎ ብላችሁ ሳይዱን ሸኙት ጌጌሳ ዮ ቪዲዮ ከነላልተን ጀቹዳ ወብሌ አዩሌ ዮ ቪዲዮ ከነላልተን ደደፋቲ ሰይድ ጌጌሳ ሃዴሙ አችሌ ማቲ ቀባ ሃዴሙ እንዴ ልጅ በልጅ ልታረጊው እኮ ነው ልጁን እንጀኑ ጀዋር ማማ ኬንያ ከዛት ጅሬኝ ሳማ ቦዳ ጎንኩማ ፉዳታ መንቀቡ ጀቹ ዲሌቲ ጎዱ ቀምና ሰበቢ ከናፍ ጀቻ ሁንዲ ከሰን ኮፕሊንኪ ጎዳ የሮ ሶዶማ አፍሩተማ ሻንታማ ኦሶ ኢጂቲ ያከራጋል ጋይስ waan isinitti dhagayamu tokko isinitti himaa jirra waan gurra keessan seenuu qabu isinitti himaa jirra gatii kanaaf jecha har'a sababa ummanni baay'atee adii gurraachi dhufee diimaa gurraachi dhufeef galmidha no waan dalagame hundaa beeyna garuu har'a Jawaar biyya keessa jiru biyya ambaa keessa jira afaan guuttatee kana jechuu hin danda'u laakiin ammoo wanni ati baruu qabdu wanni ati beekuu qabdu kitaaba isaa akka eebbifamne ka dalagee mootummaa Itoophiyaa Jawaar Mohammad caalaa wanti inni sodaatu takka hin jiru addunyaa kanarratti dhugaa rabbii siif hima Jawaar Mohammad caalaa zamana kaasee jaalmarroo ምናምን kana Jawaar Mohammad in sodaatu mootummaan Itoophiyaa Jawaariin ammoo wanni isaan sodaataniif qawweedhaan ittiin deemu qawwee qabatee ittiin deemu beekumsa qaba istiraateejii beeka sigalee isaan mataa isaanii bakka kana fidee aangoo kanarra kakaa'e Jawaar Mohammad sabaaf sablammoota biratti jaalatamaadha ummata ብሔረሰብ jiru kana tokkomsuu nama danda'uudha nama Tigreef Amaara tokko godhuu danda'uudha nama Oromoo fi Amaara tokko godhuu danda'uudha gootii kanaaf jecha mootummaan akka Jawaar dhufee nu dura qadjedhamma maal jechuu jalqabe mootummaan Itoophiyaa nuti xilaata lama qabnaa xilaani nu qabnu warra abaa ofiin jedhuu fi warra faannooti amma ammoo ka dippiloomaasiidhaan dhukkee nu kaasuu hedduu dhufe xilaanni guddichi kuni ummata qabatee nuti deemuu deema addunyaallee qabatee nuti deemuu deema kanaafuyyuu Keeniyaadhaan yoo Itoophiyaa wajjin dippiloomaasii kenna barbaadan please homa gootan godhaa kitaaba kana nu haysiisa rakkoon qabu baga haqame kitaabni nuti ka barbaannu kitaabni caalu Jawaar Mohammad Oromoo
Rabbiin lubbuu isaa isin hambisee guyyaa har'aa kana arguu isaatiif gammachuu rabbii keessanitti shukrii galfadha. Kitaabni kitaaba caalu, rakkeetti caalu, nikulara caalu Jawar Muhammad. Jawar Muhammad jechuun osoo rasaasa tokkoon dhukaafne, osoo qawwee tokkoon dhukaafne, rakkinna ummata Itoophiyaa keessa jiru qofa dhugaa jirtu ummatatti himee nama ummata amansiisuu danda'u ta'e waan beekaniif gurbaan kun nutti illee jalqabee jira. Akkuma jara kaan kararraa qabe nutti illee dhufee jira ka jedhu kitaaba isaa kana fashaleessuudhaan murteesse mootummaan Itoophiyaa. Dubbii jajjabaa bar dubbiin dubbii jajjabaa bar isaan wanni kanaaf mootummaan Itoophiyaa Jawaarin sodaata. Jaalmarroon sodaatu dhugaa isinitti himaa biyyi. Zammanaa kaasee si sodaatu. Jawar Muhammad kana sitti himaa. Jawar Muhammad kana tuyyuu guddaa jajjaba. Istirateejii isaattuu baxaamitti kabbaaddiidha. Mee akkamitti tikeettii balaliinsaa birrii 167 si gaafata mootummaan. Osoo Jawar Muhammad irratti homattuu likkuu baate, osoo Jawar Muhammad tuffate mootummaan Itoophiyaa tikeettii nama tokkochaa Itoophiyaa irraa gara Keeniyaatitti imalsiiftu birrii 47 irraa kaasanii birrii 167 hogguu si gaafatan maaltu si dhagama? Foormii guuttu malee Keeniyaan deemtu mootummaan siin jedhu maal jettatina? Maaf koppiliinkiin goonesi? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوبلينكي قرا يا جماعة. تاب سكريمي قرا. دبين ججبا. أما وانت تأكينيا كيستي موتومان إثيوبيا كتاب جوار محمد قوتون تكين إن بفهم ندابون دندو. إسي تنبيكو قبدن. لكن أمو wanti takkattiin guyyaa har'aa ifa sii ta'e dargaggeessi Oromoo, dargaggeettiin Oromoo, manguddoon Oromoo, jaarsi Oromoo Jawaar Itoophiyaa keessa kitaaba isaa eebbisuu qabeettanii warri lafa dhiitaa turtan. Guyyaa har'aa deebii argattanii jirtan. Itoophiyaa keessaa miti Keeniyaa keessattuu eebbisuu hin dandeenye. Keeniyaan amma tokko Itoophiyaa irra jirti jedhe Jawaar kaleessa itti dubbatu. Biyya dippiloomaasiidhaan wayyoo qabdu. Biyya hamma tokko ulfaatina qabdu. Biyya nagaan keessa socho'uu dandeessu, biyya sochootee waa hojjechuu dandeessu, garuu mootummaan Itoophiyaa sirees kallattiidhaan sireesii godhatee hojiitti seenee jira. Jawar Muhammad ammoo falli nu harka jiru maali beektani? Jawaarin hatattamaan Keeniyaa keessaa baasuudha. Hatattamaan wantummaan har'aa rabbiin kuni dhugumatti Jawar Muhammad jaalata. Du'aayin manguddoo kennaa, du'aayin sheekolee kennaa, du'aayin hawwoleen kenna Jawaarii kanaa godhan inuma qeebalamtee bara. Osoo guyyaa har'a wanti kun dalagamuu baate nuti Keeniyaa keessatti nagaa Jawaarii baay'ee murteessaadha. Keeniyaa keessa rakkoon takka illee hin jiru. Jawaar akka barbaadeettuyyuu Keeniyaa keessa socho'uu mirga guutuu qaba. Keeniyaan biyya hamma tokko dimokiraasiitii rakkinni isarra ga'u hin jirru jennee abdii goonee nagaan dalagaa kenna dalagi. Har'a hundi keenya kun cinqatti seennee jira. Jawwee maaluma keessa bulee badee jawween maal ta'e har'a rakkinni akkamiitu isa mudate yaa Allah yaa jawwee kiyya maaluma keessa bulte amma deebinee rakkoo kennatti. Kanaafuu falli jiru. Jawar Muhammadis qurxii beekee jira. Mootummaan kun mootummaa baatee urgeessa ajjeeseedha jedhee jira. Kanaafuu mootummaan kun Jawaarii waan inni qusatuuf hin jiru. Innis kana qurxii beekee jira. Hacaaluu Hundeessaaf har'aa kaasee jechuuf. Kanaafuuyyuu amma Keeniyaalleen Jawaariif hin taatu Oromoon asin itti hima. Maal jettanis? Jawar Muhammad gonkuma Keeniyaa keessa jiraachuu hin qabu. Never give up. Jawaariin falmaa cimaa geggeessinee gurra isaa kana qabnee yoo ni dide xayyaara keessa kennee biyya faranjii kanatti gurra isaa qabnee darbuu qaba. Dhugaa isinitti himaa. Warri Keeniyaa keessa jirtan harka isaa lamaan duubattiidhaan nutti asirga. Innuyyuu dhufaanullee yoo dandeenye asitti tushaadhaan hin hambifne. Hin barbaachisu namni kun kitaaba keessanii, mana kitaabaa keessanii, laayibararii keessanii. Rakkoo isin keessa jirtan hiyyummaa, gabrummaa, qaala'insa jireenyaa ka isin mudate, ka dhukkubsattan, ka maraachaa jirtan. Kana hundaafuuyyuu furmaanni Jawaariin harka jira. Kanaafuu falli Jawar Muhammad Keeniyaa keessa jiraachuun isaa amma booda hin barbaachisu. Doktor Ililli dhagaa jirta. Atis jaarsa kee wajjin jiraachuu barbaadde Jawar Muhammad qabadhu hatattamaan achi keessa bahi. Wallahi ani kun har'a dubbadha sitti maan. Jaalala nama kanaaf qabuuf jecha. Amma booda jawween akkam keessa bule har'a maaltu ta'e badii maaltu dalagame no. Afrikaadha habiibi. Afrikaa. Biyyuma feete yoo ta'e Afrikaa keessatti nageenyi kee eegamee yaada kee akka barbaadde dubbachuu keessattuu namni akka Jawar Muhammad dhukkumatti isinitti hima. Biyya Afrikaa keessatti haga gaafa fooyyeen argamutti mootummaa tokkoon kallattiidhaan ta'ee Afrikaa keessaa falmaan inumaayyuu ishaaraa manaa baay'ee fudhadha. Kanaaf uummanni keenya har'a mallattoon isinitti mul'ate isa kana. Waan uummanni Keeniyaa jedhu sababa rakkinni galma guutee fi wallahi an kanan fudhadhu dhugaa isinitti hima. Baay'inna ummataati no that ever. Baay'inna ummataatii fi miti mootummaan baay'inni ummata haga fedhe osoo baay'ate warra kitaaba bitate wal jalaa baasaa mootummaan eebbisuu hin danda'a. Ummanni kun soba kun. Jawaar ammoo ummata keenya rifachiisuuf kana godhe. Koppiliinkii godha.
yaada keessanis isinirraa fuudha osseentanii isa kanaaf jecha nuti waan biraa waan jennu takka illee qabnu Jawaarin ni jaalanna. Falmaa gara fuulduraatitti rakkinni Oromoo jirurrallee Oromoo kanarraallee rakkoo buqqisuu danda'a jennee waan amannuuf. Falli tokkochi nu harka jiru Jawaarii kana homa goone biyya Afrikaa jedhamtu keessaa baasu.